Hai akkam jirtu jalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kiyyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa tokkodha yeroo hundumaa viidiyoon kiyya akka dafee isin bira ga'u gochuu hin dandeessu jechuudha. Har'aaf kan qabadhee isin dhufee namoonni tokko yoo sobaa isin jaalatan amaloota akkamii isinitti argisiisu. Namni tokko dhugaadha yoo isin hin jaalanne fakkeenyaaf namni tokko dhugaadha yoo isin jaalanne wayif si jaalate ta'a faayidaadhaaf ta'uu danda'a kan inni sitti dhiyaate. Kanaafuu namni tokko yoo dhugaadha isin jaalanne amalli inni sitti argisiisu jira. Siif galee miti? Tokkoffaa irratti jedhee kan inni kaa'ee bakka jedhetti hin argamu. Namni tokko yeroo sobaa si jaalatu fakkeenyaaf beellama si beellame hafuu danda'a. Yeroo ati gaafattu waanuma ta'e sitti siin jechuu danda'a fakkeenyaaf. Bakka tokko deemeen ture yookiin hojiin qaba ture si beellamee ka'ee hiddoo siif kennee dhufuu dhiiseetu bakka jedhetti siif hin argamu. Si soba jechuudha. Kun amaloota isaanii keessaa tokkoffaadha. Inni lammaffaa immoo jechuudha yeroo ati dura ittiin wal bartu namni tokko dhugaadha yoo sin jaalanne ta'e jechuudha. Hin soba yoo ta'e yeroo dura ati ittiin wal bartu maal sin jedha? Namni tokko erga sin jaalanne durumaayyuu hin beeka. Miti akka sin jaalanne kanaafuu soba hin jaaladhu sin jedha. Yeroo kana maal gootaati? Yeroo namni tokko fakkeenyaaf yeroo tokko namoota wajjin wal bartanii wanna namni isin jedhu dagattan keessa keessan sin deddeebi'a. Fakkeenyaaf waan akkasii nama tokko yoo jaalattanis yoo jibbitanis wanni inni isin jedhu sun fakkeenyaaf ani waan akkanaan jaaladhu ani waan akkanaan jaaladha yoo isin jedhe hin yaadattu jechuudha. Yeroo hundumaa nama sanii wajjin yeroo haasoftan hin yaadattu. Kanaafuu inni maal sin jedha? Kana waan beekuuf jechuudha yeroo hundumaa ati yeroo wajjin haasoftu yookiin immoo soba isaatiif akka ati sababa akka ati amantuuf jechuudha yeroo hundumaa waan si sobuuf akka ati amantuuf ani soban jaaladhu gonkumaa sin jedha namni si sobu tokko. Namni jaalala dhugaa siif hin qabne amaloonni inni sitti argisiisu keessaa inni lammaffaan soban jaaladhu sin jedha. Sadaffaan maatii isaatii fi hiriyaa isaatiin wal sin barsiisu. Fakkeenyaaf yoo maatii isaatiin wal barte, hiriyoota isaatiin yoo wal barte, waa'ee isaatis dhaga'uu dandeessa. Fakkeenyaaf namni tokko dhugaadha yoo si jaalate maatii isaa si barsiisuudhaaf, hiriyoota isaa si barsiisuudhaaf wanti isa dhorku hin jiru. Itti gammada. Waan gaarii gochaa jira waan ta'eef wanti isa salphachiisu yookiin immoo wanti konfiidensii isa dhowwu hin jiru jechuudha. Kanaafuu maatii isaatii fi hiriyoota isaatiin haala salphaadhaan wal si barsiisuu danda'a. Dhugaadhaan si jaalata ta'an. Garuu dhugaadhaan sin jaalatu yoo ta'e gonkumaayyuu maatii isaatii fi hiriyoota isaatii sin barsiisu. Yoo wal sin barsiise iyyuu nama sirriitti ittiin dhiyaanne yookiin immoo nama waa'ee isaan beekan yookaan akkuma tasaa nama ittiin wal bareessitti si barsiisa malee. Inni afuraffaan immoo jechaadha karoora yeroo dheeraa si waliin hin godhatu. Namni tokko yoo dhugaadhaan si jaalate gara fuulduraatti wanna hojjechuu qabda yookiin immoo karoora godhatu gara fuulduraatti wanta wajjiniin jiraataniif jechuudha. Namni tokko dhugaadha yoo si jaalate si wajjiniin karoorfata karoora. Barumsa barachuu barbaadu, ijoollee meeqa akka qabaachuu barbaadu, wanta garaagaraa jechuudha. Karoora yeroo dheeraa yookiin immoo yeroo wal fuutanii booda jireenya jiraatan si wajjiniin hin karoorsu dhugaadha sin jaalatu taanan jechaadha. Kunillee amaloota jaalala sobaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Namoonni amala sobaa yookiin immoo jaalala sobaa yoo itti si jaalatan amaloonni inni isinitti argisiisan keessaa inni afuraffaan karoora yeroo dheeraa si wajjiniin hin godhatu yookaan immoo waa tokko barumsa isaa ta'u waa tokko gochuudhaaf sitti himu yookiin immoo yoo sitti meeyyuu diiteeyil keessa seenee sitti himu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo tokko deemu waggaa tokkoof biyya tokko deemu yoo barbaade gara fuulduraatti akkas deemuun barbaada. Garuu sababa maaliitiif akka deemu diiteeyil keessa gadi bu'ee siif hin ibsu jechaadha. Inni jaaffaan immoo inni shanaffaan wanta sitti himu jechuudha. Fakkeenyaaf osuma amma si beellamee bakka beellamaa isaan dhufuudhaaf barfatee yoo dhufe wanta isa qunname guddisee sitti himu. Wanta sitti hunduma jechuudha. Hin soba waan ta'eef, dhugaa miti waan ta'eef hin guddisa wanta sitti hunduma jechaadha. Wanta akkanatti na qunname wanta hin jirre jechuudha yookiin immoo wanta isan qunnamne sitti himuu danda'a jechuudha.
namoonni akkana namoonni amala akkasii qaban namni tokko fakkeenyaaf simple bakka wanta isa quunnamisa wanna akkanaatiin na quunnam kanaafan hin dhufne jedhee salphisee sitti ma wanna isa quunnamisa garuu si sobeera waan ta'eef jechuudha confidence hin qabu siif galee yoo si soba namni tokko si soba taanaan confidence hin qabu kanaaf wanta sitti musan jechuudha inni jaaffaan immoo jechaadha waan tokko namni tokko dhugaadhaan sin jaalanne yoo ta'u yeroo sitti taasa'u hunduma hin kakata bakka amanteedhaan isaa ta'u wanna jaalatu tokkoon isaa ta'u sitti kakata namni yeroo baay'ee jechuudha jaalallee irratti amala jaalallee sobaa nama jaalatu qofa irratti osoo hin taane wanna akkanaa jechuudha naannoma jiraatanitti uume ilaala namni tokko hin soba taanaan irra deddeebi'a waan san irra deddeebi'ee sirriitti siif kakata garuu dhugaa waan hin taaneef confidence waan hin qabneef yookiin immoo soba waan ta'eef jechuudha si amansiisuu barbaada siif galee miti kanaafu irra deddeebi'ee sitti kakata jechuudha waaqayyo akkas naa godhu yookiin immoo wanna jaalatu tokko siif kakata si galee miti maaliif dhugaa miti waan ta'eef haasofni isaa yookiin immoo akka ati shakkituun barbaadu si galee miti si amansiisuu barbaada malee akka isa shakkituun barbaadu jechaadha inni torbaffaan haasofni isaa waldhaa yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf waa'ee nama beekamtootaa yookiin immoo nama maatii isaa keessaa yookiin waanuma tokko jechuudha yeroo sitti waan fakkeenyaaf waa'ee eessuma isaa fakkeenya kun waa'ee eessuma isaa doktoriidha eessumni kiyya akkas jedhe sitti mee borumoo jechaadha eessumni kiyya barsiisaadha siin jedha namni yoo si soba jechuudha soba waan ta'eef amma fakkeenyaaf yeroo hundumaa yeroo namatti haasoftan dhugaa haasoftan taanaan borus irra deebitanii waanuma san haasoftan waanuma san dubbattu miti soba taanaan garuu jechaadha kaleessa waan haasofteen beektu namni tokko waan soba yoo haasa'u kaleessa waan jedhee sobee yoo hin beeku har'a immoo deebi'ee waan biraa siin jedha jechuudha namoota siin sobaan keessaa jechuudha waa'ee jaalalleetti irratti qofaa miti kunis hiriyoota wajjin jiraattu yookiin maatii keessallee jiraachuu danda'a namoonni tokko yoo siin soban ta'e fakkeenyaaf uffata tokko hiriyaa keessantu isin bite ta'ee jechuudha yeroo bira ofii kiyyaafan qarshii amma kanaatiin nan bite yeroo isin jedhu hiriyaan kee kun si sobaa jira jechaadha kanaafuu haasofni isaa waldhaa haasa fakkeenyaaf akkuma nama isin jedhe waa'ee nama tokko yookiin immoo waa'ee uffataa tokko waa'ee tokko yoo isin taasa'e boru kan biraa isinitti hima jechuudha kanaafuu haasofni isaanii waldhaa jechuudha inni torbaffaan suuraa 8ffaan jira inni 8ffaan jechuudha suuraa si waliin ka'uun barbaadu keessattuu bilbila keetiin maaliif akka ta'e beektanii namni tokko yoo dhugaadhaan jaalatanii miimooriin isaa yookiin immoo wanti waliin dabarsitan jaalalli keessaan akka sinjala baduun barbaadan miti akka taa'u barbaadan fakkeenya akka namaa ta'uuf fakkeenya akka maatii keessanii ta'uuf fakkeenya akka ijoollee keessan boru godhatanii ta'uuf barbaadu malee nama wajjiniin gara fuulduraatti jiraachuu barbaadan tokko ammumaan taana irraa fagaatanii irraanfachuu waa'ee isaa dagachuun barbaadan kanaafuu namni tokko yoo jaalatan waa'ee isaa amalli isaa waa hundumti isaa yeroo hundumaa akkasiin wajjiniin jiraatu barbaadan kanaafuu namni dhugaadhaan isiniin jaalan yookiin immoo mallattoo jaalala sobaa keessaa inni 8ffaan suuraa si wajjiniin ka'uu hin barbaadu sababni isaa si sobeera waan ta'eef suuraa isaa san si waliin kan ka'e san yeroo bira namni tokko arge taanaan isaaf rakkoo guddaa qaba kun kanaafuu namni jaalala dhugaa siif hin qabne namni jaalala sobaatitti dhiyaate suura si waliin hin ka'u akka carraatitti illee taa'ee si wajjin ka'ee jennaan hin balleessa suuraa san bilbila ofii keessas bilbila keetinis yoo kaatanii jiraatan carraa argannaan hin balleessa jechuudha maaliif namni biraallee argee waa'ee san akka isa gaafatan hin barbaadu miimoorii san illee teessisuu hin barbaadu namni tokko waan gaarii hojjechaa akka hin jirre ofii isaatiif of beeka akka sobaasitti dhiyaate hin beeka jaalala sobaa akkasiif qabu hin beeka kanaafuu isa wajjiniin akka turuun barbaadu jechuudha miimooriisu kanaafuu suura si wajjiniin ka'uun barbaadu inni saglaffaan yeroo ati taasofte jechuudha
bilbila tuttuqa taanaan yeroo ati haasoftu ijaan gara biraa ilaala taanaan kun jaalala dhugaa siif hin qabu. Maaliif namni tokko yoo dhugumaan si jaalate jaalala siif qaba taanaan wanti ati haasoftu bari itti mi'aawa. Si biraa fagaachuun barbaadu, ija keetirraa fagaachuun barbaadu, yeroo hundumaa si arguu barbaada. Wanta ati haasoftu si dhaggeeffata, ija keessa ilaala. Garuu osoo ati haasoftu yookiin bilbila tuttuqa taanaan yookiin immoo fakkeenyaaf waanuma tokko iyyuu itti himte jechuudha. Guyyaa dhalootaa kee ta'uu danda'a, nyaata jaalatu tokko ta'uu danda'a, iddoo bashannanaa deemuu barbaadu tokko ta'uu danda'a. Yeroo ati itti himte gisee biraa immoo yeroo biraatti dhufte wanta ati maal akkamii jaalatta jedhee si gaafachuu danda'a. Maaliif wanta ati kaleessa jettee san hin beeku hin qabatu yookiin immoo yeroo siif kenne iddoo siif kenne sin dhaggeeffatu yeroo ati wajjin teessee haasoftu yeroo siif hin qabu. Bilbila isaa tuttuqaa yookiin iddoo biraa ilaalaa yaada isaa wanta biraatti kenna jechuudha. Si birumallee taa'e. Kanaafuu namni tokko jaalala dhugaan ta'an jaalala sobaa yeroo si jaalatu kunillee mallattoo tokko jechaadha. Inni kurnaffaan jechuudha. Inni kurnaffaan badii kee jechuudha. Badii tokko yoo balleessite yookiin immoo waan tokko yoo dogongora keessa sitti hima. Akka ati konfiidansii hin qabaanne, ofitti amanamummaa akka ati hin qabaanne si gochuu barbaada. Maaliif namni tokko dhugaadhaan si jaalata taanaan rakkoon qabu. Siif dhiisa wanta ati balleessitullee balleessaa keetitti akkas jedhee erga si wajjin haasa'ee diskas godhee booddee si yaadachiisee yeroo hundumaa waan saniin si waqqasu yookaan immoo madaa keessa siin tuttuqu yookiin sittiin kaasu jechaadha. Wanta ati dabarsitee badii ati dabarsite san jechuudha. Dogongora tokko dogongortan namni tokko yeroo hundumaa dogongora keessa si yaadachiisee si aarsa taanaan kun jaalala siif hin qabu. Garuu wanta uumame san jechuudha. Namni kamiyyuu hin dogongora waan ta'eef jaalala keessatti immoo bu'aa hedduutu jiraachuu danda'a. Kanaafuu yeroo hundumaa badii ati deebite san badii ati balleessite san irra deddeebi sitti si yaadachiisa taanaan kuni tokkoffaa irratti badii soba inni si sobu san jechuudha. Akka ati afaan baastee ittiin dubbanne si godha jechuudha. Maaliif atuyyuu badii qabda waan ta'eef badii isaatti himuudhaaf konfiidensii hin qabaattu, ofitti amanamummaa hin qabaattu. Kanaafuu badii kee irra deddeebi'ee sitti mataanaan namni tokko jaalala dhugaa siif hin qabu jechuudha. Mallattoowwan kanaa mallattoowwan 10 jedhee kanaan isinii fide kana ollee baay'ee isa waamuu dandeenya jechuudha. Namoonni jaalala dhugaa yeroo nu jaalatan akkamitti akka nu wajjiniin turan yeroo wal arginutti akkamitti akka nu waliin haasa'an mallattoo akkamii akka nutti argisiisan waa baay'ee jechuun hin danda'ama jechuudha. Namoonni tokko jaalala dhugaa fi jaalala sobaa yeroo nama jaalatanii inna arraaf kan qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaalattanii taatan jechuudha subscribe gochuun dagatina. Akkasumas immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan akka yeroon daddafee battalumaan simbira ga'u godhaadha. Akkasumas namoota biraatiif sheerii godha. Galatoomaa yaada keessan koomentii irratti na barreessaa. Sinan jaaladha. Nagaan tura.